Yoona abaaree namicha baaramaadha jechuudha. Yoona eebbise garuu eebbifamaadha. Kanaaf maal gochuu qabu? Abaaruu qabu jechuudha. Maali yoo nama abaarte immoo abaarsi koo sun hin ga'a jechuu qabda amma fakkeenya. Yoo nama abaare immoo abaarsi koo sun hin ga'a. Abaarsa jechuun akkasii haa godhu waaqayyo. Jecha keetiin ga'a. Jecha keetii waaqayyo hojjetaa wantichi. Ati namicha sana irratti dabaa ergite wanta ergite sana silkii miti waan gaarii miti edda abaartee waaqayyo kottu ajjeesu yotti ajjeesa hin ajjeesu. Waaqayyo kottu akka godhi kana namicha kana gubi akka godhi gubu waaqayyo qaalii keetiin miti kan hin deemu. Waan godhu hunduma isaa waaqayyo beeka jechuudha. Kanaaf jedhee wangeela keessaa namni nama abaaree abaaramaa haa ta'u. Namni nama eebbisee immoo eebbifamaa haa ta'u jedhee kaa'ee jechuudha. Kanaafidha. Egaa akka gaariitti barannee irraa guyyaa har'aa egaa jechuudha waa'ee makuraabii yookaan immoo iddoo walitti qabaman mana qulqullummaa keessatti walitti qabamanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa dhaqee warra Yihuudotaa warra hammeenyi sammuu isaanii keessa guutee mana waaqayyoo gadi buusanii nagada isaanii ol kaasanii itti keessatti nagadanii keessatti waan adda addaa hojjetan sirrii miti jedhee kanaaf jenneetiin sarara mana qulqullummaa keessaa yeroo dhufnullee inni kaan naxalaasaa inni kaan bullukkoosaa waan uffatee dubartoonni karaa tokko warri dhiiraa karaa tokko ijoolleen immoo iddoon jiraatee karaa tokkodha. Kanaaf jedhee seenaaf heera heegeetu caasaasaa heegee yeroo deemu namatti tole jechuudha. Manni waaqayyoo kana barsiisa waan gaarii barsiisa dabaa hin barsiisu jechuudha. Kanaaf warroonni argitan warroonni dhageessan waa'ee mana waaqayyoo yeroo dubbattanii manni waaqayyoo waaqayyooti dhaqee keessatti nu agarsiisa sababa ta'e nunis kanaaf jennee guyyaa har'aa mana waaqayyoo dhufnee galateeffanne waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Egaa